lafichi wanti laficha guutees hundinuu kan waaqayyooti. Biyyi lafaaf warri isa keessa jiraatanis kan isaati. Inni galaana irra hundee isaa kaa'eera. Bishaan irras jabeessee dhaabeera. Gara tulluu waaqayyootti ol ba'uun kan ta'uuf eenyu? Iddoo isaa isa qulqullaa'aa keessas dhaabachuun kan ta'uuf eenyu? Isa harki isaa hin xuraa'in, garaan isaas qullaa'aa ta'e, isa yaada isaa wanta sobaa duukaa hin kaafne, isa sobaan hin kakanneedhaas. Inni waaqayyo biraa eebba, gooftaa isaa fayyisaa isaa biraas dhugaa hin argata. Dhaloonni waaqayyoon barbaaddatan kun warra akkasiiti. Yaa waaqayyo isa kan Yaaqoob warri fuula kee arguu fedhan isaanuma kana. Mootiin ulfinaa kun eenyu inni? Isin yaa mata duree balbaloota keellota ol banamaa. Isin yaa balbaloota durii ol qabamaa. Mootiin ulfinaa kun eenyu inni? Waaqayyo isa jabaa, aangoo qabeessa, waaqayyo isa duulattis aangoo qabudha. Mootiin ulfinaa akka ol galutti isin yaa mata duree balbala keellota ol banamaa. Isin yaa balbaloota durii ol qabamaa. Mootiin ulfinaa kun eenyu inni? Inni waaqayyo gooftaa maccaati. Isaa mootiin ulfinaa jedha. Mata duree dhaloota waaqayyoon barbaaddatu. Dhaloota waaqayyoon barbaaddatu. Mata duree jedhu wal wajjiniin ilaalla. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dhaloota waaqayyoon barbaaddatu. Biyya lafaa kanarratti namni sooromuuf, iddoo tokko ga'uuf, deemee galma ga'uuf waan baay'eetti gatii kaffala. Waan baay'ee barbaada. Waan baay'ee dheebota. Haa ta'uyyuu malee karaan nuti guddannu, karaan nuti eebbifamnu, karaan nuti itti deemnee galma geenyu, karaa waaqayyootirra deemuudhaan, daandii waaqayyootirra jiraachuudhaan, waaqayyoon dhaga'uudhaan, waaqayyoon abboomamuudhaan akka ta'e sagalee waaqayyoo nutti hima. Jireenya keenya keessatti obboloota koo dhalooti addunyaa kufaa kana keessatti, addunyaa ammeenyaan rakkinaan qormaatan guutame kana keessa teenyee hammaataa ilaa addunyaa kufaa kana siniin jedheef seexanni akka barbaadetti attaramasaa, isa barbaade ajjeesaa, isa barbaade jireenya isaa miidhaa, namoota qabee of duukaa buusee si'oolitti abidda bara baraatti gad naquudhaaf seexanni guyyaadhaa guyyaatti maayikiroo sekendiitti otoo haaraan galfatin hojii isaa hojjetaa kan oolu kana keessatti addunyaa akka kanaa jechuudha. Addunyaa gaarii waan fakkaatu, gaarii kan of keessaa hin qabne, dhugaa waan fakkaatu, dhugaa kan of keessaa hin qabne, jireenya waan of keessaa qabu kan fakkaatu, garuu du'a kan of keessaa qabu, waan roga hin qabne, waanii kan qabne, waan fokkisaa kana keessa addunyaa akka kanaa keessa teenyee maal gochuun irra jiraataa? Waaqayyoon barbaaddachaa yeroo hundumayyuu akka nuti jiraannu sagalee waaqayyoo nutti dubbata. Kanaaf dhaloota waaqayyoon barbaaddatu mata duree jedhu kana wal wajjiniin ilaalla. Sagalee kanatu laphee koo keessa jira. Waaqayyoon barbaaddachuun akkamitti danda'ama? Dhalooti waaqayyoon barbaaddachuu akkamitti danda'ama? Ilaa sagantaa kana kan hirmaattanii fi waaqayyo akka isinitti dubbatuuf gaafii keessanii deebii akka argattaniif lafa kuftanii akka kaataniif seenaa keessan waaqayyo akka jijjiiruuf waaqayyo isin gargaaruuf maal godhe ture? Waaqayyo isin gargaaruudhaaf akka isinitti dubbatuuf seenaa keessan jijjiireedhaa keessan kutee waaqayyo isin wajjin akka ta'u barbaaddanii lafa kanatti sagantaan kun qophaa'e mitiiree mata duree sagantaa kana itti qopheeffattan kan galataa ta'ee waan isaa yoo wallaaleeyyuu jechuudha. Yoo wallaaleeyyuu sagantaa kanarratti waaqayyo isinitti akka dubbatu namooti barbaaddan keessi keessan raajii miti, paastarii miti, yookiin hojjetaa wangeelaa miti, yookiin geggeessaa waldaa yookiin geggeessituu waldaa osoo hin ta'in kan inni barbaadu waaqayyoodha. Isatu gaafii koo furmaata fida, isatu waan natti ulfaatin irraa kaasa, isatu seenaa koo jijjiira jettanii waaqayyoon barbaaddachuu warri barbaaddan yookiin fedha waaqayyoon barbaaddachuu waaqayyoon arga. Jireenyi koo deemsa biyya lafaa kana deemee bifa gaariidhaan xumurachuu akka hin danda'u kan na godhu, nagada koo kan, tajaajila koo kan, jireenya koo isa amantii kan bifa gaariidhaan deemee jalqabee xumuruu akka hin danda'u waaqayyo akka na gargaaru waaqayyo nan kadhadha, waaqayyo nan barbaada warri jettan attamitti waaqayyoon argu yookiin attamitti waaqayyoon barbaaddatu? Dhalooti waaqayyoon barbaaddatan immoo waaqayyo isaaniif hin argamu. Waaqayyo siif haa argamu obboleettii koo, waaqayyo siif haa argamu obboleessa koo. Waaqayyo siif argamnaan wanti sitti ulfaatu hin salphata. Maabaatoo komoontomoo sakabagaatiya waaqayyo sii mul'annaan gaarri dura keetii gad hin jenne hin jiru. Waaqayyo sii mul'annaan wallaansoon jireenya kee irraa hin cabne hin jiru. Gaarri gadi sii jedha, wallaansoon kamiyyuu sirraa caba. Waaqayyo sii mul'annaan gooftaan siif haa argamu, fuula isaa siif haa deebisu, fuula isaa siif haa ibsu, harka isaa siif haa diriirsu. Innoo gargaaradha, innoo amanamaadha, abdatamaadha waaqayyo kun. Galanni waaqayyo isa jiraatadhaaf haa ta'u. Maal jechuun barbaade iddoo kanatti jechuudha dhalooti waaqayyoon barbaaddatan mata duree jedhu jalatti attamitti waaqayyoon barbaaddannaa
Isa jedhu qabxii tokkoffaa kanaan isinitti immoo harki keenya qulleessuudhaan jechuudha. Harka keenya qulleessuudhaan Waaqayyoon barbaadan. Maal jechuudha Waaqayyoon barbaadachuu isa jedhu jalatti harka keenya qulleessuu isa jedhu ennaan isinitti immoo harka jechuun harka hojii jechuudha. Jireenyi keenya hojiin keenya waan nuti hojjennu waan nuti goonu jechuudha. Namni biyya lafaa kanarratti wanti inni hojjetu harki isaa jireenyi isaa wanti inni godhu wanti inni raawwatu Waaqayyoon gaddisiisa. Waaqayyoon irratti fincilaa Waaqayyoon garaa ciibsaa osoo hin ta'in Waaqayyoon gaddisiisaa jiraanne yoo ta'e jireenyi keenya maal ta'a hiika nu jalaa dhaba. Waaqayyo jiruu keenya keessatti hin argamu ennaa san yennaa harki keenya xuraa'e ennaa jireenyi keenya xuraa'e yennaa Waaqayyoon gaddisiifnu yennaa Waaqayyotti jireenyi keenya toluu baatu ennaa ija niqachuu baanu argitanii Waaqayyotti akka nuti gammannu yookiin immoo akka nuti Waaqayyoon gammannee Waaqayyoon barbaadan Waaqayyos immoo gammadee nuuf argamuu kan inni danda'u yoo maal ta'eedha isiniin jedhe qabxii tokkoffaa harki keenya yoo qulqullaa'eedha xuraa'ummaarraa adda ba'ee waan Waaqayyoon jaalannerraa adda ba'ee ammeenyarraa adda ba'ee cubburraa adda ba'ee jireenya qulqullummaatti yoo jiraatedha jechuudha. Hojiin harka namaa bakka oolutti biiroo keessa hojjetu keessatti lafa jiraatutti waldaa keessaa waaqessu keessatti waldaa keessaa tajaajilu keessatti harkisaa jechuudha. Hojiin namaa qulqullaa'utu irra jiraata. Qulqullaa'utu irra jiraata. Adda ba'ee gooftaadhaaf jiraachuutu irra jiraata. Xuraa'ummaarraa adda ba'ee jallinarraa adda ba'ee ammeenyarraa adda ba'ee waan Waaqayyoon jaalannerraa adda ba'ee qulqullaa'utu irra jiraata. Galanni gooftaa Yesuusidhaaf haa ta'u. Qulqullaa'utu irra jiraata. Jireenya qulqullummaa qabaachuu kan dandeenyu yoo nuti maal taanedha waan Waaqayyo nuun jedhu yoo dhageenye akka sagalee Waaqayyootti yoo jiraannedha jechuudha. Kanaaf harki isaa kan hin xuraa'in harka ofii xuriirraa cubburraa adda baasanii jireenya qulqullummaa jiraachuudhaan Waaqayyoon barbaaddatu. Inni kan biraa garaan isaas qullaa'a kan ta'edha. Waaqayyoon barbaaddachuun kan danda'amu qabxiin lammaffaa garaa ofii qulleessuudhaan jechuudha. Garaansaa maal kan ta'edha? Garaansaa kan qulqullaa'e jedha. Garaan keenya kan qulqullaa'e. Keessi keenya kan qulqullaa'e. Jireenyi keenya kan qulqullaa'e. Garaa keenya qulleessuu jechuun maal jechuudha? Garaa keenya qulleessuu jechuun macaafi qulqulluun Oromiffaa garaa jedha. Macaafi qulqulluun Amaariffaa garuu laphee jedha yookiin libbi. Laphee yookiin garaa inni jennu kuni jireenya namaa keessatti jechuudha. Yoo sagalee Waaqayyoo dhaga'ee isaaf yoo booji'ame maal ta'a ture? Adda ba'eetu jireenya qulqullummaatti qabamee maal ta'a? Isa qulqullummaadhaaf gooftaaf booji'amaa jechuudha. Yoo jireenya xuraa'ummaatti biyya lafaatti xuraa'ummaatti ammeenyatti yoo qabame immoo isaaf adda ba'ee biyya lafaatiif booji'ama. Kanaaf maal gochuun irra jiraata? Lapheen namaa baay'ee murteessaadha. Namni waan dubbatu garaasaa keessaa baasee dubbata. Waan garaansaa yaadu afaan dubbata. Waan garaan xiinxalu, waan garaan herreegu, waan garaan yaadu, waan garaan godhu maal godha ture? Afaan baasee arraba baasee dubbata. Kanaaf arraba keenya eeggachuun irra jiraata. Macaafi qulqulluun akkas jedha. Axibqeen libbiin xabbiqi yeeyyoota mawucaa karsuu naatinnaa jedha. Jabeessi maal godhi jedha. Laphee kee eeggadhu jireenya kan ta'u maal ta'a jedha. Achi keessaa ba'a waan ta'eef jedha. Garaa keenya qulleessuun irra jiraata. Garaa qullaa'aa barbaada Waaqayyo. Garaa qullaa'aa Waaqayyoo arguu kan danda'amu garaa qullaa'aadhaan Waaqayyoon yoo barbaannedha. Garaa qullaa'aadhaan, laphee qullaa'aadhaan, qalbii qullaa'uudhaan ilaa jireenyi namaa namni miira qaba, namni fedha qaba, namni lubbuu qaba, hafuura qaba. Hafuurri isaa, foon isaa, miirri isaa, fedhi isaa, jireenyi isaa waan jaalatu, waan jibbu, waan godhu hundumaa keessatti namni maal ta'utu irra jiraata. Garaa isaa guutuu Waaqayyoon jaalachuu, Waaqayyoon barbaaduu kan danda'u garaa qullaa'aa yoo qabaatedha jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maal yoo ta'edha? Garaa qullaa'aa yoo qabaatedha. Garaa qullaa'aa barbaada Waaqayyo. Jireenya keenyarraa garaa qullaa'aa barbaada. Laphee qullaa'aa barbaada. Miira qullaa'aa barbaada. Fedha qullaa'aa barbaada jechuudha. Yesus bara baraan gooftaadha. Inni sadaffaan immoo wanti Waaqayyo akkamitti Waaqayyoon barbaaddachuun danda'ama isa jedhuufi yaada isaa wanta sobaa duukaa kan hin kaafnedha. Yaada isaa. Addunyaa kanarraa akkuma isinitti hime addunyaan kun sobaan guutamaan. Sobni sobarratti tuulame, jallinni irratti tuulame, ammeenyi irratti tuulame, xuraa'ummaan
wanti waaqayyo hin jaalan wanti waaqayyo nu barbaad maal ta'ee jira addunyaa kanarra tuulame baay'ate kana keessa kan nuti jiru kanaaf iyyuu waan soba duukaa yaada keenya akka hin qaabne yaadni namaa yeroo baay'ee maal duukaa akka deemu adda baafachuun nurra jiraata waan gaarii duukadha moo waan yaraa duukadha waan dhugaa duukadha moo waan sobaa duukadha waan waaqayyo irratti ulfaatu moo waan waaqayyo irratti ulfaatu waan waaqayyoon gammachiisu moo waan waaqayyoon gaddisiisu waan jireenyatti nageessu moo waan du'atti nageessu jennee waan goonu adda baafachuun nurra jiraata wanti nuti duukaa buun murteessaadha dhumni isaa jireenya ta'ee du'a ta'ee inni nuti duukaa buun inni nuti ordofnu maal akka ta'e murteessaadha jechuudha maaliidha inni nuti duukaa buun waan sobaa duukadha yaada sobaa duukadha hojii sobaa duukadha jennee adda baasuun nurra jiraata waan dhugaa duukaa buune taanaan sagalee waaqayyo hordofne taanaan waaqayyotti qabamne jiraanne taanaan maal taaneerra waaqayyo nutti gammada ija gaarii naqanna jireenyatu nu eeggata gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u innis inni arfaffaaf inni dhuma harkisaa kan hin xuraa'in garaan isaas qullaa kan ta'e yaada isaa wanta sobaa duukaa kan hin kaafne yookiin hin buunedha inni arfaffaaf inni dhuma sobaan kan hin kakanneedha waaqayyoon barbaaddachuu kan nuti dandeenyu sobaan kakachuu dhiisuudhaan jechuudha har'a namni akkuma nama sanitti hime sobni addunyaa kana biteera sobaan kakachuun soba isaa dhugaa fakkeeffatee dhugaadhaa fakkeessee mul'isuudhaaf taappellaa dhugaa fakkeessee soba taappellaa dhugaa fakkeessee laxxafachuudhaaf namni kakataa oolaa jechuudha. Kakuudhaan mirkaneeffata. Kanaaf sobaan hin kakatin sobni soba ijaa ta'eef jechuu isaati. Amma immoo erga kana laallee dhalooti waaqayyoon barbaaddatan kun waaqayyo isaaniif argame maaltu isaaniif ta'a waan sadii isinitti dubbadhee xumura. Tokkoffaa dhalooti waaqayyoon barbaaddatan kun wanta isaaniif ta'u waaqayyo biraa tokkoffaa eebbatu waaqayyo biraa isaaniif ta'a eebbi kuni eebba waaqarraati eebba lafarraati eebbi waaqarraa jechuun nagaadhaan eebbifamu jireenyaan eebbifamu boqonnaadhaan eebbifamu fayyaadhaan eebbifamu ulfinaan eebbifamu kanaaf kan kana fakkaatu eebba waaqarraa jireenya bara baraatiin nu eebbise nagaa bara baraatiin nu eebbise fayyina bara baraatiin nu eebbise boqonnaa bara baraatiin nu eebbise nagaa bara baraatiin nu eebbise kun eebba waaqarraati eebba lafarraa jechuun aga lafa kanarra jiraannutti waan waaqayyo biraatii nuuf kennamu waan waaqayyo biraatii nuuf laatamu amma lafa kanarra jiraannutti waan lubbuu keenya barbaachisu waan hafuura keenya barbaachisu waan foon keenya barbaachisu walidhataadha foon lubbuu keessa jira lubbuun hafuura wal keessa jiru yaa ta'eef foon keenya kana aga lafa kanarra jiraannutti umurii waaqayyo nuuf qoode kana jiraannee tajaajillee waaqayyoon gammachiifnee akka darbinuufi lafa kanarratti jireenyi nuti dabarsinu wanti nuti goonu maal ta'a waaqayyo waan nu barbaachisu eebba nuuf qoode nuuf kenna jira isa san nu argachiisa jechuudha kanaaf eebba waaqarraatii kan nuti argannu lammaffaan dhugaa arganna dhugaan birmaduu nama baasa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti akka dubbatu maal jedhee dubbata ani dhugaadha ani jireenya ani karaadha jedha dhugaan kuni Kiristoos matuma isaati dhugaan kun birmaduu nama baasa dhugaan kun firiideemii namaaf laata nagaa namaaf laata dhugaan kun jechuudha dhugaan jireenya namaa keessatti hiikaa guddaa qaba obboloota ko kanaan maal jechuun barbaade dhugaa arganna inni sadaffaaf inni dhumaa dhalooti waaqayyoon barbaaddatan haabtii guddaan isaan argatan gooftaatu isaan wajjin ta'a firri nama faana ta'uu caala birriin nama faana ta'uu caala teknooloojiin wantoota adda addaa hiri'aan wantooti biyya lafaa kanarratti haduu kana gajjallaa jiru hundi isaayyuu na faana ta'uu si faana ta'uurra waaqni si wajjin ta'utu caala maal jedha macaafi qulqulluun kun mootiin ulfinaa kun ol aagalu isin yaa keellota balbaloota durii ol qabama isin yaa keellota banama maal godha balbal mootiin ulfinaa kun ol aagalu jedha mootiin ulfinaa kun maal haa ta'u ol aagalu jedha Yesuus kun mootiin ulfinaa kun mootiin nagaa kun ol gallaan qe'ee keef nagaa kenna mana keef nagaa kenna dargaggummaa keef nagaa kenna jireenya keef nagaa kenna abbaa nagaati inni jaa ta'eef inni ol gale jireenya kee keessatti maal godha hiika qabaa jechuudha gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u maal jechuun barbaade mootiin ulfinaa kun
jireenya keenyatti kutaa laphee keenyatti mana keenyatti jiruu keenya keessatti ol seennan Yesuus nu wajjin ta'a. Inni nu wajjin ta'anaan tabbi gadi hin jenne hin jiru, galaan addaan hin cenne hin jiru, dukkanni hin himne hin jiru, yaaddoon hin cabne hin jiru, wal'aansoon hin cabne hin jiru, seenaan hin geeddaramne hin jiru. Kanaaf obboloota koo walumaa galatti sagalee kan jedhu wal wajjin laal. Maal kan jedhu wal wajjin laallee dhaloota Waaqayyoon barbaaddatan. Isaan akkamitti Waaqayyoon barbaaddachuun danda'ama? Harka ofii xuree irraa yookiin warri harki isaanii hin xuraa'in ta'uudhaan jireenya harka isaanii hojii isaanii qulqulleeffachuu warra danda'an. Kan biraa immoo garaa qullaa warra qaban isiniin jedhe. Kan biraa immoo waan sobaa duukaa kan hin kaafne isiniin jedhe yookiin kan hin deemne isiniin jedhe. Kan biraa immoo sobaan kan hin kakanneedhaan isiniin jedhe. Dhaloota Waaqayyoon barbaaddatan kanaaf maaltu isaaniif ta'a? Tokkoffaa heebbatu Waaqayyo biraa isaaniif dhufa. Eebba foonii, eebba hafuuraa. Lammaffaa dhugaatu fuulletti ba'aaf dhugaa argatu. Dhugaan kan isaaniiti jechuudha. Sadaffaan Waaqayyotu isaan wajjiniin ta'a. Kanumarratti nu haa ga'u, sumarratti Waaqayyoon hin kadhanna. Gooftaa Yesuus abbaa keenyaa si galateeffanna maqaa Yesuusiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Gaarummaa keessa bara baraa tola kee araara kee hundumaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ati tiksee gaariidha. Gooftaa sagalee kee nutti dubbatteetta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Amma immoo sin kadha sagalee kee nutti dubbatte kana itti qabamnee jiraachuu akka dandeenyu maqaa Yesuusiin nu gargaara. Maqaa Yesuusiin nu gargaara. Maqaa Yesuusiin nu gargaara. Sagaleen kee jireenyadha. Sagaleen kee nagaa of keessaa qaba. Sagaleen kee